eebbaan sagantaa kanaa akka nuuf bantaniif kabajaan iddoo kanatti isin afeeruu barbaada. Abbaa qubee gidduu keenya yoo jiraattan as nuuf dhiyaadhaa. Abbaa Bilisaa akkasumas Paaster Lataa iddoo kanatti nu dhiyaattanii sagantaa kana eebbaan akka nu bantan kabajaan isin afeeru. Guyyaa har'aatiin nu gahee Rabbii akka faffacaasee nu hambisin kan waliin nu deebise waggaa tokko fudhakkaa mana hidhamne Rabbii hidhaa irraa kan nu yaasee waliin nu deebise duraan dursee galatti isa haa ga'u. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Itti aansee immoo guyyaa waliin nu gahee sirbarti nu hin beektanii guyyaan kun guyyaa akka keenyatti gartee akka addunyaa fiduu guyyaa silaa namni gurri isaa gara keessaa gadi qabu waa hubatu waan jibbu itti lagatu waan jaalatu itti barbaadatu guyyaan kun guyyaa ulfaataa ilma keenya gartanii qaroo keenya ija keenya gurra keenya arraba keenya ka ture nama osoo miilaan hin deemin bakka taa'u diina sochoose ka jiru dhiisii ka qabrii keessa jirullee lafee warra himachiisetu guyyaa inni irraa godaanisan guyyaa gadaanisa irratti nutti dhiisee isa nurraa godaansisan yaadachuuf wal geenne bakka jirtanii marti keessa ol kaatanii gartee ulagaama inni wareegamee irraa haga guyyaa hadhaatu ilmaan teenna obboleeyyan teenna abboonni teenna hawwanni teenna wareegamaa jirti guyyaa isaa itti yaadannuu marti keessa nu gartee baga wal geennee guyyaa isaanii kana yaadachuun Rabbiin nu gahe Rabbiin galanni isaa haa ga'u. Warri waamsa kana waamsa isin waaman uwwaattanii dhageettanii bakka kanatti nu argamtan marti keessanuu galatoomaa ulfaadhaa silaa achi yaadnee namni keenya haganatu asitti argamanutti hin fakkaanne ammallee gartee akkuma kaleessaa akka waan golaa adda addaa qabnu natti fakkaatani qalbii kennan jaalanne garuu waan isin jettan hin beeku isin maal jettamee hambateen mee hojii walaalaa manni duubni qullaadha. Guyyaan kun silaa guyyaa xiqqaa guddaan keenya gartee diqqoo guddoon keenya namni madoofne jirtanii as keessa namni isinitti hin dhaga'amin jira as keessa wallaahi nafni keenya keessa keenya dhiisa duubni madaan keenya gubattuu nu bahee jira galittuugaa guyyaa numatti keenya yaadannu warra dabranii jedha Rabbi bakka gaarii nu haa qubachiisu usuma gaarii nu haa qubachiisu warri dabranii hafan immoo kamadaayanii rakkatanii rakkoo isa jira Rabbi nu haa hiiku dhibeen teenna qoricha argachuu diddee dhibee teenna doktorri hin argamne haga dhaatu dhibee teennatti Rabbi doktora nu haa fidu dhibee teenna Rabbi dawaa nu haa kennu warra dhibee kana maqaa beekee dawaa itti soqatu Rabbi nu haa godhu warra dawaa walii kennee walirraa fudhatu Rabbi nu haa godhu wal faana Rabbi nu haa basa beekaa keenya jala Rabbi nu haa yaasu beektuu keenya jala Rabbi nu haa yaasu afaan keenya Rabbi afaan tokko Rabbi haa godhu gara qalbii keenya tawaa barbaadu waan irra fakkaatee harku kana Rabbi gara tokko nu haa deebisu gurmuu keenya Rabbi haa jabeessu Rabbi keessa keenya haa cimsu onnee keenya Rabbi haa cimsu warra nurra dabra Rabbi bakka gaarii isaan haa qubachiisu ubsuma gaarii Rabbi isaan haa qubachiisu warra yaadateetiin gattee yaadannu qofa bara baraan yaadatu miti warra gumaa isaaniillee baasee akka isaan akka nu yaadannu kana yaadannu anfatti godhu Rabbi nu haa godhu irree tokko Rabbi nu haa godhu mee harka keessa ol baasa harki namni wayin cabsu kalma warra waa cabsu Rabbi nu haa godhu warra qabuu miti warra boohuu miti
warra bootti irraa dhaabatti rabbi nu haa godhu bara bara booyaa hin gallu warra boochisu rabbi nu haa godhu hayyoota ta'e nagara tokko rabbi haa deebisu mataa isaaniitiif qalbii isaaniillee onnee isaaniillee bakka tokko rabbi nu haa dhaabu beeytota ta'e jagnoota ta'e warra dhufa jiru rabbi haa tiisu warra hamtu nu keessa taa'ee hamtu nutti haa rabbi nu keessa haa tiisu mee haa digdadha mee haa digdadha warra osoo waliin deemu nutti deemu rabbi nu keessa haa darbu akka hin beekaa rabbi hin gingilchaa rabbi nu keessa haa gingilchu waggaa baay'ee qaabe osoo miindeeta kan bilisoomsine bara ijoollee dhaloota dhugee sana kutaa waradaa aanaa tokkoo miti kutaa tokko lama qabachuutti jirti ijoollee sana kutaa rabbi nu haa dhimtu rabbi nu haa dhimtu irree isaanii irree leencaa rabbi nu haa godhu bakka jirtu rabbi diina isaan jalaa haa diigu rabbi isaan jalaa haa diigu dhagaa mukni isaanii haa dhimmatu rabbi malaayikaan nu haa dhimmatuun insi jinni rabbi nu haa dhimmatiisuun nuhoo indir man namoota jedhin indir man namoota jedhin indir man namoota jedhin warra dhagahaati jallisuu miti warra ofii kolfuu miti warra ofii girmatu rabbi nu haa godhu isaalee girmachuun ofii girmatu warra ofii girmatu rabbi nu haa godhu warra walbira dhaabatu rabbi nu haa godhu gumaa seenna rabbi nu haa baasu gumii seennallee rabbi nu haa kaa'u warra hidhaa jiranillee rabbi nu haa yaasu rabbi murtii nu haa fudhatu murtii isaatiin warra nu rabbi nu haa godhu warra uumaa uumee ofiitiin jiraatu rabbi nu haa godhu ummata aadaa qabu rabbi nu haa godhu rabbi aadaa nu haa deebisu namni aadaa hin qabne amantii hin qabu kuma qabaadha namni aadaa ofii hin qabne amantii hin qabu amantii aadaan jala deema amantiin aadaa hin qabne kabajaa hin qabne wal kabajuu hin qabne wal dhaga'uu hin qabne kabaaman hin uwwanne aadaa keessaa baatee warra yoo wal waame wal jalaa bu'atu rabbi nu haa godhu warra waggaltoota ofii dhagahu rabbi nu haa godhu maa yarattan jala dha'anii namni waa jaalle abboo waa jirattan isa'u rabbi nu haa araaramu jibbaa rabbi nu keessa haa baasu nutti hin deebisin garbummaa sana rabbi nu keessa haa cabsu warra mataa fi onnee garbooftan nu garbooftaadha sanillee rabbi nu haa dachaasu yoo dida rabbi haa qabu meeqama haa qabaman bakka haa dhaban bakka dhaabata rabbi isaan haa dhoobu warra dhaaba oromoo dhoobu warra deettuu oromoo salphise warra jaarsaa jaartii oromoo salphise warra shamaree fi dargaggeessaa dargaggeettii oromoo salphise numa keessaa yaa'e gufaddaadha malee uumiti rabbi isaan haa salphisu qabaame hin qabnaa qaba rabbi isaan haa qabu keessa daangaan isaanii galan haa taa'u Allahumma salli Naufalcha ya kunga matubin nama hado chiki hado nejera erga gafa guya oka fitorba wali tarufi ache nukesa dini nyate hogganoota kennallee hidhee hundi kenna iyyuu waan taanu dhabne waan qabannu wallaallee hadoonnee jirra naagana dhuga haa ta'u garuu guyyaa haceetti hacaaluu itti yaadachuuf dhufnu kana isaaf waaqa kadhachuu qofa utuu hin taane maali rakkoo kenna waan jedhu irratti sirritti qalbiidhaan gadi fageenya ilaaluun barbaachisaa na fakkaata. Kanaaf eebbi maanguddoon kennanii jiru eebbiti eebba oromduroo haa taatu eebbiti har'aa eebba oromduroo haa taatu oromoon tama durii ta'ammaa araatumaa jedha jaarsonni araata taanee jedha amma araata jechuun nama karaa daddarbu jechuudha yookaan akka diyaaspooraa jedhan diyaaspooraa jechuun nama qe'ee irraa baqate jechuudha kanaaf eebbiti eebba oromduroo haa taatu ayyaana oromduroo haa ta'u yaadannoo illee yaadannoo oromduroo haa ta'u yoo oromduroo taane abbaa kiyyatu bada gurbaafan rakkoon kenna waa lamaa jedhe tokkoffaan gadaa dhiisuu jedhe lammaffaan biyya kana oromoon akkamitti akka qabatte dhaloonni ammaa sirriitti beekuu dhabuudhaan
lafti kun taphaan Oromoon irra hin qubanne jedhe bineensa wal dhabee namaanis wal dhabee lafa kana qabatee jira. Lafa kanarraa Oromoo buqqisuuf halkanii guyyaa irra hojjetan jechuudha. Dhaloonni ammaa kun araada ta'uu keessaa bahee seenaa dabre kana beekee kutannoodhaan yoo hojjete qofa rakkoo kana keessaa baana jechuudha. Eebarrallee sila wal abaaru wayyaa nu wayya jedhanii yaadan yeroo tokko tokko yoo wal abaaree irra nu wayyaa diina abaaruu irra Oromoon yoo fi wal abaaree nu wayyin naa jedhee yaadee kanaafi harka wal abaaruu irraallee nu haa baraaru wal abaarullee nu haa dhiisu nu haa maganfatu Oromduroo haa taatu hanceenillee kadhee fi sababa Oromoo keessi isii jabaachuu dhabeef hanceenillee bakki jawaarfallee wanni hidhaa keessa jiranii sababa nuti jabaachuu dhabneef kanaafi wayita asteennu kanatti bo'uun barbaachisu. Maaliif akka rakkoon kun ta'e akkamitti rakkoon kun akka nurraa dhaabbatu sirriitti addaan yaaduu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf tokkoffaan cultural revolution nu keessatti barbaachisaa namni keenya bilchaachuu qaba, seenaa ofii keessa darbe beekuu qaba, dubbisuu qaba, barachuu qaba, wal barsiisuu walirraa barachuu qaba, ijaaramuu qaba. Kanatu rakkoo kana keessaa nu baasa. Hawaasni barnootaan hidhanni isaa xiqqaate yeroo hundumaa harki isaa jala'aa, yeroo hundumaa tuffatamaa. Maajoriitii ta'uudhaaf ibsan qofaaniini. Tigraay ijoollee Tigraay miliyoona 5 Oromoo miliyoona 50 wal biratti yoo laaltan kamtu akka madaala kaasu akaaf jirbii jechuudha. Sini galaa miti? Jirbii ta'uu irra akkaataalee ulfaatiin akka kaasnu irra hojjechuun barbaachisa jechuudha. Dhiisis qodaa hin buqqifatu jechuudha. Reessu malee kana keessaa Rabbiin nu haa baasu. Rabbiin nu haa baasu jennee kadhachuu hin taane hojjechuu qabna jechuudha. Wal ijaaruu qabna, ijoollee teenya ijaaruu qabna, ijoollee teenya seenaa faadaa keenya barsiisuu qabna. Only way karaa rakkoo kana keessaa kan ittiin baanu barnoota qofaan dhuguma barnoonni nu miidheera. Warri baratee nu miidheera. Warri Oromoo keessaa baranne jedhanii qabsoo Oromoo hoogganaa turan nu miidhanii jiran nu gargaaranis jira. Miidhama kana keessaa illee kan baanu yoo baranne qofa. Footidhaan irraa sirreeffamuu kan dandeenyu yoo keessa isaa sirriitti gadi buuneetiin ilaalle jechuudha. Kanaaf Oromoo teenya Oromoo magaalaa kana jirullee haganaa miti. Kan fayyadu baay'ee hin gahaa. Kanaafi yaaddoo keenya irratti revolution mataa keenya irratti deemsisuu barbaachisa. Sammuun keenya dachii lafa bilisoomsuu miti rakkoon sammuu namaa bilisoomsuu. Daggalli gabrummaa mataa keenya keessa jira. Isa mataa keenya keessaa baasuu danda'uu qabna. Jabaachuu qabna. Biyya kana keessatti humna qabna. Diinagdee hin hojjenna. Ijoollee teenya ta'uu mukaan uumatu qabsaa'ota teenya gargaaruu qabna. Hawaasummaa keenya ijaaruu qabna. Miidiyaan keenya irraa furamee jira. Bansiisuu qabna. Fursiisuu qabna. Wanni biraa wani jennu dhaamsi dhaabolee yoo waan goone jedhanii guyyaan addaa guyyaa hacaa miti. Hacee waan isatti haa araaramu. Biyyeen isaa haa salphattu. Daadhiin isa jala haa yaatu. Qabsaa'onni keenya ammoo akka nuyi qaban jabaannee qabsaa'uu qabna. Hojjechuu qabna. Jabaachuu qabna. Dubuqaa fi joonjii keessa jiru kana keessaa bahuu qabna. Akka baanu abdii qabna. Galatooma ulfaadha isin jedha. Acaaluun dirraanniyyuu hojii isaa jira waan ta'eef sagalee keessa magaafanni jirutti ol qabadhaatii jirtu. Maaf as dhufne jennaan Acaaluun namni lafa kanarratti gaafa dhalatee du'a. Akkaataa du'a isaatti hubachiisa. Akkaataa du'a isaatti gaafii namatti gaafatee namni lafa kanarratti gaafa dhalatee. Kanaaf namni immoo hojii akka isaa hojjetee hojiin isaa hin duune, hojiin isaa jira, hojiin isaa bara baraan dhalootaa dhalootatti dhaloota inspaayiruudhaa, dhaloota jajjabeessaa, dhaloota ijaaraa deemu. Kanaaf akka warra abdiin qabdeetti, akka warra abdii kutanii ta'anitti mataa keenya gadi qabnee gadda keessatti qofa boonna tun ta'in hojiin inni hojjetu, onneen isa keessa jiru, gootummaan isa keessa jiru, sabaa fi saba keenyatti, dargaggootatti, qeerrootti, qarreetti, jaarsatti, jaartitti, namoota hundumaa keessaatii har'a nu onnachiisee as nu dhaaba.
Kanaaf hunduma keessatti irra deebi'ee nagaa isiniin jedha. Eebbaaf as ba'e waan ta'eef eebba gabaabaan isin eebbisa. Eebbittiin isin eebbisu immoo eebba Haacaaluu keessa ture isin eebbisa. Eebba Waaqayyootiin isin eebbisa. Waaqayyo eebba Haacaaluu keessa ture. Haacaaluu keessa maaltu ture? Haacaaluun goota. Waaqayyo gootummaadhaan isin haa eebbisu. Haacaaluu keessa tokkummaatu jira. Waaqayyo tokkummaadhaan saba keenya haa eebbisu. Haacaaluu keessa tokkummaatu jira. Tokkummaa hiddaaf hundee godhatee ilmaan Oromoo Boranaaf bareechuudhaaf ijaarutu isa keessa jira. Waaqayyo saba keenya warra biyya jiran, warra biyya alaa jiran, iddoo hundumaa warra jiran tokkummaadhaan Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo tokkummaadhaan isin haa eebbisu. Haacaaluu keessa mirgaaf falmutu jira. Sabaaf falmutu jira. Gargaarutu jira. Jaalachuutu jira. Barbaadutu jira. Obboleessa barbaadu, obboleessa gargaaru, saba ofiitiif dhugaadhaan, haqaan dhaabachuudhaan Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo karaa kana isin haa eebbisu. Waaqayyo Haacaaluu keessa abdii kutannaan hin jiru. Dukkana keessatti ifa argatu. Dukkana keessatti ifa eeggatu. Rakkina keessatti furmaata laala ture. Waaqayyo warra dukkana keessatti ifa argitan Waaqayyo isin haa taasisu. Dhugaadha, dukkana baay'eetu jira, rakkina baay'eetu jira, gidira baay'eetu jira. Gidiraadhaaf dukkana arginu kanaan warra abdii kutan, warra boqoon keenya gadi jedhu, warra yaadii keenya gadi jedhu otoo hin ta'in dukkana keessaan ifa arguudhaaf akka deemnu ilaaluu akka dandeenyu warra abdii qaban malee warra abdii hin qabne akka hin taane Waaqayyo abdiidhaan isin haa eebbisu. Waaqayyo abdiidhaan saba keenya haa eebbisu. Waaqayyo abdiidhaan saba keenya haa eebbisu. Namni gaafa miidhu gaafa abdiin keessaa du'e waan ta'eef abdiidhaan Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo hunduma keessa nu haa eebbisu. Daqiiqaa lamaaf qofa waan irratti isinii dabalu eebbuma keessa kan isiniin jedhe har'a Haacaaluu yaadanna. Gaafa isa yaadannu inni nu biraatii deebi'eera. Inni lafa kanarraatii boqoteera jennee gam tokkoon hin gaddina. Gam tokkoon immoo maal gochuutu narra jira maal yaadan har'a kan an Haacaaluu gaafa yaadadhu gootummaa isaa yaadan. Gootummaa isaa, ija jabinna isaa waan hundumaa keessatti saba kana lubbuu isaa tokkoon hin mararsiifatin dhaabatee gaafa inni saba kanaaf falmu, gaafa inni saba kanaaf dubbatu isa kana yaada. Kanaaf namni keenya hundumtuu immoo kanaaf har'a tokkummaa keenya yaadanna jechuudha. Haacaaluu gaafa yaadannu yaadni isa keessa ture yaada tokkummaadha. Kanaaf tokkummaadhaan yaada abdii qabu. Kanaaf tokkummaa keenya jabeessuu irratti, tokkummaadhaan wal ijaaruu irratti, abdiidhaan deemuu irratti waan arginuuf waan dhageenyuuf abdii kutachuudha otoo hin ta'in abdiidhaan waan boru dhufuudhaaf jiru, waan bira ga'uudhaaf jiru tokko taanee tokkummaan taanee tokkummaa keenya bakka jirruuf iddoo jirrutti haa ijaarru. Waaqayyo saba ijaarame nu haa taasisu. Bakka jirruuf iddoo jirrutti Waaqayyo saba ijaarame nu haa taasisu. Haacaaluu hin deebifnu eebbichuun isaa tokko bilisummaa Oromoo argu, ijaaramuu saba Oromoo argu. Kanaaf iddoo jirruuf, bakka jirruuf, biyya jirrutti wal ijaaruudhaaf, waliif dhaabachuudhaaf, wal tumsuudhaaf, wal jajjabeessuudhaaf, tokkummaadhaaf, jaalalaan wal qabannee haa kaanu. Waaqayyo hunduma keessa haa eebbisu. Galatooma. Ulfaadhaan galatooma. Mesiyaa tokko abbootii keenya harka keenya rukunnee galatooma. Egaa sagantaa bal'aa qabnaa daraa keessan nufinaa sagantaa isin bohaarsus gidduu gidduutti fidaa galgala kanaan Haacaaluu yaadachaatu turra. Sadii taaneetu isin keessummeessina. Galgala kana waliin qabu fuune obboleessi kiyya Jaafar, qeerroo kiyya Tamaam sadii taaneetu isin keessummeessinaa. Yoo na dhaabachaa olee nan ufitu waan ta'eef fuula adda addaa wal argaatu turra. Amma Jaafarittiin sagantaa kana dabarsee ani immoo boqonnaa fuudha. Galatoonni duraan dursee isteejii kana kan qopheesse
hawaasa Oromoo magaalaa Kaalgaarii fi qeerroo Kaalgaariitiin guddaa galatoomaan jira. Guyyaa gartee jeena keenya arjaa keenya legendary artist kan ta'e bara dabre sanurraa wareegame yaadachuuf qophii kanaa kana warra nu qopheesseen galatoomaa jechaa itti aansuudhaan waan har'a walitti qabamneef kana obboleessa keenya legendary artist kan ta'e jeena arjaa yaadachuuf namoota itti dhalaawan obboleettii teenya artist Hamartii Waarii isteejitti wajjin kabajaan afeera. Hamartii isteejii keetti. Akkam jirtu hundi keessanuu baga Waaqayyo dhibee baraa koronaa kana nu bira dabarsee walitti nu fidee wal nu agarsiisee jedha galanni Waaqaaf haa ta'u. Akkasumattis hawaasa Kaalgaarii yeroo hundumaa kanan ittiin boonu hawaasa koo hedduu galateeffachuu barbaada. Gochisiin goota baay'eedha. Akkasumattis guyyaa har'aa goota keenya legendary keenya Hacaaluu yaadachuudhaaf walitti nu fiduu keessaniif galata guddaa qabdu. Akkasumatti itti nu fufaa, akkasumatti nu ijaaraa, walitti nu fidaa, nu cimsaa, cimnee akka ilmaan haadha tokko ilmaan abbaa tokkootti hawaasni kun cimee wajjin dhaabbachuu, wajjin jiraachuu, wal bira dhaabbachuu qabna jedha. Hedduu galatoomaa. Kanatti aansuudhaan egaa waa'ee Hacaaluu tokkoon keenya waan walitti himnu hin qabnu hundi keenya beeknaa. Hacaaluun onnee keenya tokko keenya keessa onnee keenya keessa jira. Bara baraanis hin jiraata. Amma nuti jirrutti Hacaaluun onnee keenya keessa jiraata. Waa'ee Hacaaluu kana sallatee isinitti himuuf as dhaabbadhu. Waa'ee Hacaaluu hunda keenya onnee cabsee sammuu cabsee kana hin beeknaa. Ammam akka nu miidhee xinnaa guddaa ijoollee xinnoorraa kaasee jaarsaf jaartitti sabni Oromoo hundumtuu akka miidhame hundi keenya hin beekna. Kanammoo miidhamne jennee abdiin kun akka abdiin kunnes kan nu godhe eenyu goota keenya Hacaaluun abdii nu keessatti uume hunda keenya keessatti abdii nu keessatti uume. Abdii Hacaaluu nu keessatti uume san immoo nuti kutachuu nurra jiru, nuti jabaachuutu nurra jira, cimuutu nurra jira. Jabaannee kaayyoo Hacaaluu umurii isaa malee karaatti nu jalaa hambisan. Hacaaluun karaatti haa hafu malee kaayyoon Hacaaluu karaatti hafu. Hundi keenya kaayyoo Hacaaluu cimnee harka wal qabannee tokkummaa keenya cimsinee bakka ga'u iddoo dhaga'uutu nurra jira. Jabaannee sanduwaa yoo taane Hacaaluun abbaa dhugaati. Hacaaluun abbaa haqaati. Haqaaf du'e, dhugaadhaaf du'e, Oromoodhaaf du'e. Oromoon immoo haqa Hacaaluu sana, dhugaa Hacaaluu sana barbaade akka argu abdiin qaba. Kanaaf hundumti keenya gumaa Hacaaluu baasu irratti san irratti haa cimu. Gumaa Hacaaluu kan baasu immoo gaafa kaayyoo isaa bakka geenyudha. Gaafa bilisummaan Oromoo deebitee dhuftedha. Gaafa bilisoomni kaayyoon Hacaaluu iddoo keessa jechuudha. Kanaaf waa'ee Hacaaluu wanta isinitti immoo baay'ee qabu hunduu hin beekna. Haa ta'u malee mee geerarsaa Hacaaluu tokko irra isinii buusa. Naa hayyamtu akkamitti beekame? Hayyee galatoomaa.
Inuman tikse madako nako ashope padalo ningabisu. Inuman tikse madako nako ashope padalo ningabisu. Inuman rafi madaya nafi tokumadabun nabarafisu. Alayan maltu alayan guru fajade. Adagana laguma maltu adagana firajade. Comportao minama batu yo abalo fi batate mane. Roro ganda radufte, roro dina radufte, maltu na malo, oh abado matamane, malo. Biya orma dagunna manibu, gadunna maniba. Biya ofi yagati sagarbo, adunna manarku jarana. Chamsa dufta mo bira. Saya nuburi, chamsa sinuf nubira, inuf nukalo nutibitani, kalo nutibitani, furdana nabida nufitani, malo, jabilo tako, ya jabilo ka oja jala. Kanna maya tulu keessa jira. Jabiloota koo yaa jabiloota odaa jala. Kanna maya tulu keessa jira. Maaloo. Egaa kan nu keessa jiru kan nu fakkaatee nyaatu rabbiin isaa nyaatu keessaa isa haa baasuun jedhaa galatoomaa. Thank you. May amartiin afammas artistii keenyaa fi akka deemaa galateeffannaa. Egaa sagantaa keenya ariifachaa deemna. Namoonni iddoo kanatti isin hafeerru. Please just get to the point and pass your message. Saa galma kanatti gadhiisnu waan jiruuf daqiiqaa isiniif kennametti gargaaramaati. Manejii godhaatii bu'aa isinii jedhee dhaamsa isiniif dabarsaa. Egaa hawaasa akkas bareedu, hawaasni akkas baay'atu, hoggansa qaba, kan isa geggeessu qaba. Kanaaf dura taa'aa hawaasa Kaalgaarii kan ta'an obbo Mahammad iddoo kanatti afeeruudhaan akka isaan hawaasa Kaalgaariitiin anaa dhufuu jedhaniif iddoo kanatti obbo Mahammadiin afeeruu fedha. Ni akka keessan Mahammadiin. Galatoma, na of kolcha. Amartini ani geeraran beeku nama geerare booda dubbachuun haasaan kiyyas mi'aana jalaa qabsiisa garuu na dhaggeeffadha uumaan jedhu hinuman gabaabsaati. Duraan dursee hawaasa Oromoo magaalaa Kaalgaarii akkasumas keessummoota magaalaa adda addaa Edmonton, Brooks, Saskatchewan, Vancouver, Airdrie, guyyaa yaadannoo goota keenyaa ilma qaalii Hacaaluu Hundeessaa yaadannoo isaa nu wajjin kabajuuf asitti argamtan maqaa hawaasa community Oromoo magaalaa Kaalgaariitiin baga nagaan dhuftanii anaa dhufuun isiniin jedha.
Hacaaluun guyyaan kun guyyaa goota keenyaati. Hacaaluu akka nama tokkootti bara 2009 Finfinnee irratti wal arginee wal bara. Guyyaa sanaa Suudaanii konsertii argisiisuu deemee achirraa deebi'ee mana hidhaa seenee guyyaanni bahee akka carraa ta'ee mana fira tokko kiyyaa tokkotti wal argine asirraa deemee. Gaafa sanaa hamleen jagnummaan gootummaan inni 2009 waggaa 11 hadhaa taa'ee natti meessuni gaafan har'a taa'ee xiinxalee of ilaalu dhiirri akkasii baguma ka Oromoo taateen jedha. Guyyaa har'aa guyyaa kabajaa guyyaa gootaa waggaa waggaadhaan dhufnee dungoo qabsiifnee haasofnee galuu qofa ta'uu hin qabu kaayyoonsaa. Kaayyoon guyyaa kanaa Hacaaluun viizhinii qaba. Leegasii nu dhiisee deemellee qaba. Leegasii sanaa yookiin kaayyoo Oromummaa, kaayyoo tokkummaa dhugaa kan gandaan, kan lagaan, kan amantiin addaan hin baane sirba isaa qofaan utuu hin ta'in Hacaaluun hojiidhaan nu agarsiisaa bahee ammallee du'ee nurraa dhabamee haqni isaa tokkummaa uummata Oromoo walitti fiduun guyyaa kana ilaalaa addunyaa irratti guyyaan Hacaaluu biyya adda addaa irratti hawaasni Oromoo addaan addummaa isaa achi keewwatee guyyaa Hacaaluu kabajuuf walitti dhufaa jira jechuudha. Kun maal argisiisa? Hacaaluun nama dhugaa hin qallate malee nama onneensaa sibiilaa nama qawwee fuulduree dhaabbatee guyyaa tokko hin sodaatin guyyaa tokko garaa isaatiin nama hin bulinidha. Nutis akka hawaasa diyaaspooraatti yookiin akka hawaasa guddaa Oromootti waggaa waggaadhaan dungoo qabsiisuu otoo hin ta'in mataa keenyaan Hacaaluun maal hojjetee, Hacaaluun hawwiinsaa maal turee, Hacaaluun saba kanaa maal dhaamee deemee waan jedhu mataa keessa qabannee waan tokko akka saba tokkotti akka ilma Oromoo tokkotti akka hojjennuun maqaa hawaasa kanaan waamicha isinii dabarsa. Inni lammataa akka hawaasaatti akka sabaatti kaayyoo qabna, galma qabna. Akkas miti? Kaayyoo qabna miti? Kaayyoo Oromummaa qabna miti? Kaayyoo sana galmaan gahuuf walii galan alaa galan jetti Oromoon gaafa mammaaktu. Namni kaayyoo qabu walii galee waliin hojjetee hayyoo ofii kabajee wal dhagahee waan kaayyoo sana addaan gahuu qaba. Ammallee dhaamsi koo akka hawaasa bakka bu'aa hawaasaatti walii gallee wal takaaluu dhiifnee walii birmannee saba kanaa ijaarrannuun isiniin jedha. Warra qeerrooti qeerroo kana keessa jirtanuuf wanti ani isin dhaamu nama barumsaan qaroomeef nama diinagdeedhaan qaroometu biyya ofis bulchuu danda'a bor. Wanti isinii dhaamu wanta inni darbiti. Educationally stable of godha, economically stable of godha, institutionii hin jigne institutionii tokko dhaabbadha. Sabni institutionii hin qabne, sabni gaaddisa hin qabne, saba dhaba'eef saba faca'etaan. Sanaafuu sana dhaabsuudhaaf dhaloonni qubee generation dirqama guddaatu isinirra jira. Sanaafuu dirqama keessan akka baattanuufin waamicha isinii dabarsa. Beektota keenyaaf
beekumsa saba keessanii fayyadu mala beekumsa saba gurguruutti hin fayyadinaa hadaraa goota lafee Hacaaluutiin isinii waama. Warra aktivistoota keenyaafis haqaaf falmadhaa malee siyaasaadhaa garaa keessanii hin bulinaan isiniin jedha. Dhumarratti koreewwan qophii kanaa qopheessuudhaaf halkanii guyyaa irratti hojjetaa turan volontartiin warra qeerroo ispeeshaalii yuuzii keenyaa akka naa galateeffattanuun kabajaan isin gaafadha. Itti aansee nama hedduutu anaan booda dubbachuudhaa deemaa mariillee ni godhannaa maal akka goonuu Hacaaluun sirba isaa haaraa keessatti maal malli isaa nun jedhee deeme. Malli Oromoo maal akka ta'u hayyuu gurguddootu kana keessa jira. Sanarratti illee mariin hin goonaa. Otuu mariin hin galin maqaa hawaasa koominiitii Oromoo Kaalgaariitiin daqiiqaa tokko ol kaatanii akka Hacaaluu sammuu keessan keessatti ol kaanee waliin yaadannuun kabajaan isin gaafadha. Ulfaadhaa. Galatoma ta ulfaadha. Dhaamsi dhumaa akka waldaa hawaasa Oromoo Kaalgaariitti koominiitii keessan tumsadhaa manbara ta'aa ijaaraa elekshiniinis dhufaa deemaa nama bakka simboo nama hawaasa kana tarkaanfachiisu of keessaa baasaatii filadhaa koominiitii keessan cimsaa bakka jirtanutti wal ijaaraa waamicha keenya kabajanii guyyaa leegasii Hacaaluuf guyyaa goota keenyaa kabajuudhaaf asitti argamuu keessanis ammas irra deebi'ee maqaa hawaasa Oromoo Kaalgaariitiin galatoomaan isiniin jedhaa. Abbaa Boontuu Baqqalaa Abbaa Saamuu Hamzaa Booranaan Waamtuu Shamsaddiin Kichuu Qeerroo Abdii Raggaasaa Boonaa Gammachuu Ayyaanaa Gooraa harkaan hidhaman malee bargootatan keenya bilisaa kan waameen kameen dhiisaa. Olmaan kee ulfaatee jettee weelliste otoo guyyaa jabeenna isii argite akka dhaaba utubaa diina rakkiftee mataa ol qabattee imimmaan liqimsitee jabeenna isaa anaa fidi dabarse jettee faantuu damisoo kiyyaan tantee haadha wabii haadha milkii haadha giiftii irkoo haccee kennaa obsituu gaafa rakkoo ulfaadhu beektuu too ati goota jaalalaa faantuu damisoo. Yaa haccee akka kinniisaa waa diina hilee dhiisaa dhugaa dubbate saantu diina laalessaa silaa minilik nafteeni diina Oromooti jechuun lubbuu kee ajjeesisaa silaa minilik diina Oromooti jechuun lubbuu kee ajjeesisaa. Hayyee dhagahi naftanyaa dhagahi biltiginnaa dhagahi alagaa irra sii deebi'a kaleessas har'as borus minilik nuuf diinaa kaleessas har'as borus minilik nuuf diinaa. Galatooma.
Qophii guyyaa har'aa yaadannoo Haacaaluuti, yaadannoo gootaati. Goonni ni yaadatama. Guyyaa isa gitu akkamitti yaadachuu dandeenya? Guyyaa isa gitu akkamitti qopheessuu dandeenya jennee beekaan osoo nafin, aartistiin osoo nafin, qeerroof qarreen osoo nafin, manguddoon osoo nafin itti yaadaa ture. Haacaaluun akka gaafa lubbuun jiru kabajaa isaaf kennuuf wanni nuti goone hin jiru. Fakkii harkaan kaafame kana yoo ilaaltan Haacaaluun waan nu bira jiru hin fakkaatu. Duuba kana yoo ilaaltan Haacaaluun waliin jiran fakkaatu. Haacaaluun yeroo hundan waliin jiraata. Kaayyoon isaas galma gala. Warri isa nyaateef Oromoo cabsuuf, gabrummaa Oromoo keessatti dheeressuuf, Oromoo dadhabsiisuuf godhe. Garuu hin ta'a. Hin ta'a. Kanaaf walumaa galatti har'a wanti walitti dhufneef goota yaadachuuf. Goonni ni yaadatama. Goonni yeroo hundaa ni faarfama. Goonni yeroo hundaa ni jiraata. Kaayyoon sagantaa guyyaa har'aa Haacaaluu yaadachuuf asirraa jechuudha. Kanaaf duratti yeroo eebba godhan manguddoon keenya abbaan qubee uummata laalanii barcumaan xiqqoo duwwaa arganii turan duubatti. Hamma garuu kabajni hawaasa Oromoo magaalaa Kaalgaariitii fi naannoo Kaalgaariitiif haa ta'u kunoo barcumaan guutee akka waan Haacaaluun nu keessa jiruutitti daa'imman xiqqoon osoo nafin yaadatamaa jira. Haacaaluun mee akkamitti ibsitan? Ulfaadhaa.
Haacaaluun goota Oromooti. Seenaa guddaa qaba. Keessattuu qeerroof ijoolleelleen osoo nafin du'a isaatiin miidhamanii jiran. Akkasumatti immoo gatii Haacaaluuf qaban, bakka Haacaaluuf qaban, Haacaaluun eenyu akka ta'e ulfinnaaf kabajaa akkamii akka qabu bakka jiran irraa dhufanii galma kana keessa guutanii yeroo arginu kana caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Ammas mee hamina yeroo tokko ufumaaf kenna. Kabiraa wanni jennu maali? Haacaaluun darbus seenaa isaa kan darbine duratti dhiisee darbe. Leegasii qaba jechuun hafteen Haacaaluu kan irraanfatamne kan dhalootaa dhalootatti darbu hedduutu jira. Hafuura isaa kan dhumaa akka ta'e siidiin isaa biratti hafe dhaamsa ajaa'ibaatiin akka waan Haacaaluun akka wareegamu beekutti dhaamsatu darbe. Wanni Haacaaluun dhiise kun sirbaa miti, dhaamsa dhumaa Oromooti. Hundi keenya bakka jiru bitannee hin kaayannaami. Maatiin isaa akka ittiin gargaaramu ni goona. Kuni waadaami. Tokko kaayyoon keenya kaaturaa kana. Tokkoffaan Haacaaluu yaadachuu, goota yaadachuu. Lammaffaa immoo leegasii isaa kan inni biratti dhiise kana jabeessinee hundi keenya mana Oromoo hundaa keessatti hafuurri isaa dhumaa yookaan last breath kan jennuun kun akka jiraatu. Kanarratti immoo warri amantiis dhaamsa qulqulluu, dhaamsa gabrummaa ofirraa buqqisaatiin bilisummaa keessaniif jabaadhaa jedhu kun waan faallessu natti hin fakkaatu. Hagana caalaa yoo deeme immoo amantii walitti bu'uun barbaadu ulfaadhaa. Kabiraa Haacaaluun keessatti Oromummaa dhugaa, sabboonummaa dhugaa argina. Oromoo tokko ta'uuf, Oromoon akka nama tokkotti akka jiraatu, akka salphina kana keessaa ba'uuf osoo dhaamu, osoo humna isaatiin osoo hin dhiisin waltajjii warri hadhaa biyya bulchan kan akka nama guddaa of godhanii akka waan qabsaawanii ta'anii dhufan gaafa isaan wayyaanee sodaatan nama afoo dhaabatee du'aaf qopheessee Oromoo kiiloof situ aade jedhe. Nama akkasiiti. Kana ka godheef Haacaaluun bilisummaa Oromoofiif malee galtoonni akka hadhaa aangootti yaate isas nyaattee ummata keenya duubatti waggaa dheeraa akka deebistu miti. Akkasiin Oromoon Haacaaluun gumaan isaa birrii miileenaan biileenaan gumaan Haacaaluun tokkummaa Oromootii fi bilisummaa Oromiyaatii fi bilisummaa ummata Oromootiin baay'ee. Akkanaani kana godhuuf ammoo Oromoon warri polotikaa, warri humna isaatiin gaachinaan falmatan, warri aktiivistootaa walitti dhufanii, waliin mari'atanii, tokkummaa Oromoo cimsanii, Oromoon gargar faca'e kun humna tokkoon walitti deebi'ee gaafa dhaabate, gaafa bilisummaan Oromoo dhufte gumaan Haacaaluudhaaf salphate. Haacaaluun hedduu hin wareegame. Goonni yeroo kamiyyuu hin wareegama malee. Waan tokkotu jira. Wanni deddeemaa dhufe kun hundi nu barsiisa. Polotikaan dhiyoo kana qarreef qeerroon miiliyoona kuma meeqaan itti wareegamanii lubbuun nama meeqaa itti wareegamee faallaa garagale kunis irraa barachuu qabu. Duuti Haacaaluus waan barsiisuu qaba. Kanarratti Oromoon aktiivistoonni beektonni siyaasaa nam tokko osoo nafin warri
humnaan falmatanillee har'a Oromoo qacaalameen humnaan beekumsa dhabee humna waan hin qabneef humna sanii fi karaa siyaasaa karaa hundaan walitti deebifnee waliin mari'annee yoo wal jala deemuu dandeenye wanni nu goone hin jiru. Kaayyoon keenya guddaan har'a walitti qabamnee Hacaaluu yaadannee qofa osoo hin taane waan Hacaaluun wareegameef kana yoo tokko taanee irratti hojjannee bilisummaa inni wareegameef san galmaan geenye gumaan Hacaaluu bahuu danda'a jechuudha. Kanaaf dhaamsi nuti akka qopheessitoota sagantaa kanaatitti akka waldaa hawaasa Oromoo Kaalgaariittis warra siyaasaafis warra aktiivistiifis warra humnoota keenya warra gaachana keenya ta'an kan bosona keessa ta'anii falmataniifis qabnu bakka tokkotti walitti dhufanii waliin mari'atanii waliin haasawanii gaaddisa tokko keessatti deebi'anii Oromoo kana akka salphina keessaa baasan hawwiin keenya kana. Kanarratti fooranii jabaa tokko ijaaramuu qaba. Ollaa keenya warra baay'inaan nu geenya irraa arginee jira. Uummanni sun akka itti falmatan argitan. Uummanni Tigraay aktiivistoonni warra siyaasaa hundi xiqqeennetti waliin galu. Garuu gaafa Tigraayitti dhufan walitti dhufanii hundi isaanii TPLF ta'an. Nuti maaltu kana nuu kanarraa waa hedduu barannaa amma booda nu gahee jira. Yeroon cadhifnee yaadannoof boonu yeroo cadhifnee walittuma haasofnee addaan deemnu osoo hin taane yeroo waan kana sirriitti fudhannee waliin haasofnee karaa tokkorra deemnudha jechuudha. Kaayyoon keenya kan uummata kana waliin qabneef sagantaa kana gooneef tokko waan sadiin kana keessatti hammatamaa hundi keessan baga nagaan dhuftanii sagantaa keenyatti fufaa ulfaadhaa galatoomaa waliin turraan isin jedha ulfaadhaa. Hedduutu maraatee sammuu isaa dhabee gariin ciqiletti kaan jilbatti cabee hedduutu jira kan ija isaa dhabee osoo manaan bahin kan manatti hafe manni haa lakkaa'u qaaliiwwan sabaa warra Oromoo jecha jiruu isaa dhabe manni haa lakkaa'u qaaliiwwan sabaa warra sabaaf jecha jiruu isaa dhabe. Oromoon hundi addunyaa gubbatti gaafa gadda ture akkuma sabaatti akkasiin yaadanna guyyattii gurraatti. Akkasiin yaadanna guyyattii gurraatti yoomuun irraanfannu nu akka sabaatti ilaamee yaa Oromoo kan natti ta'e gaafii ilaamee yaa Oromoo kan natti ta'e gaafii dhiigni ilmaan Oromoo bishaanii moo maali biyyattii sanaaf dhiigni ilmaan Oromoo bishaanii moo maali biyyattii sanaaf kan dhangala'aa oolu bara dhufaaf darbaa moo dhiigatu dhiiga caalaa lakkaanii abbaa moo dhiigatu dhiiga caalaa lakkaanii abbaa. Kan nu ajjeesaniif akka ilmaan garbaa moo wareega nu baasu akka beelladaatti maali wanti isaa na dhibee anaanii maaliif nu fixumee saba koo jumlaani maaliif nu fixumee saba koo jumlaani. Badiin keenya maalitti balleessine biyya keenya irratti biyya namaan dhaqne yaadatu naan kute kana mara kaase dhiifama naaf godhaa yooni fi balleesse wanti ani dhaamu. Ergaa koo jabeesse maali badiin sabaa maaluma balleesse haccee qaalii sabaa eenyutu ajjeese badii tokko hin qabu haccee yaa Oromoo Oromummaaf du'e hubadhu yaa qomoo inni sabaaf qaalii inni nu dhaammatee nafxanyaan nuuf diina jedheetiin dhaadate nafxanyaan nuuf diina jedheetiin dhaadate. Osoo hin wareegamin durseetu hubatee isa ajjeesanii dhugaasas awwaalan badin isaa maali nu jalaa wareegan akkanaan hin haftu ni baafna gumaa
yoomuun araaramnu nafxanyoota waliin konkumaa konkumaa yoomuun araaramnu nafxanyoota waliin konkumaa konkumaa nagayaan boqadhu haccee hanga dhumaa nagayaan boqadhu haccee hanga dhumaa akkanaan hin haftu siif ni baafna gumaa ati hin duutus yoomumaa onnee sabaa keessa jirta ati hanga dhumaa onnee sabaa keessa jirta ati hanga dhumaa galatooma. Mee qeerroo kenna Abdul Malik nu galatoonfadha. Maal hamilee inni laafa guyyaa hamilee laafu miti guyyaa bar gadda qofa basin kenne guyyaa gadda keessatti baanu waan ta'eef Oromootii hamilee. Ufuma abu barbaa'ee laafata waan ta'eef mee ufufu hamilee hojii dhaabtanii waa hunda dhaabtanii dhukkismee hamilee. Hedduu galatooma amma immoo qeerroo fi qarreen shubbisa ajaa'ibaa isinitti agarsiisu waan ta'eef mee qeerroo fi qarree magaalaa Kalgaarii hamilee nu simadha. Oto aku dapu mata jalanku utada mamanti mali fali kokoju ilman ada toko mali fali dodu malu yalmanko putusu malu yalmanko kangapa malu urmayu kise Hamilee. Afeereeksanii yaada qaban irraa nuuf dubbatu obbo Maammoo iddoo kanatti afeera yaada qabanii dhufanii hawaasa kanaaf akka dubbataniif obbo Maammoo gara waltajjiiti. Obbo Maammoo harka keessanii. Harka keessanii qusatinaa biyyeen isinitti kennuti. Nagaa jirtu yaanni ani akka irratti dubbadhuu fi qoreen waan kana qopheesse natti himee gorsa ka jedhu gorsa ofii qopheessee isiniif dhiyeessan qabu garuu jireenya Hacaaluu irraa maal barannaa jedhu gorsa ani akka dhuunfaatti akka namaataniif maatiin kiyya jireenya Hacaaluu irraa maal barannee isa jedhu maal nu gorse Hacaaluun kan jedhu isinii qootuu barbaada waan ofii kootii baradhee jechuudha. Tokkoffaan fanatic commitment to the purpose irraa baranne. Kana jechuun purposiif jiraachuun, purposii qabaachuun, kaayyoo qabaachuun, kaayyoon kun immoo kaayyoo Hacaaluu akka namaatiin ol ta'e kaayyoo sabaa baadhatanii jiraachuun kaayyoon jiraataniif kanaaf immoo hanga kennaa lubbuutti committed ta'uu irraa baranne. Lubbuu fi dabarsana kennuutti yeroo hundumaa kennaa Waaqayyo isaaf kenneen waltajjiitti yeroo dhufu kaayyoon inni baadhatee deemu kun akka lubbuu isaa isa kafalchiisu beekatu. Kanaaf yeroo hundumaa qophaa'aa ture jechuudha. So commitmentiin inni kaayyoo qabateef qabu. Commitmentii nama hundumtinuu qabaatu miti. Ka addaati. Isa radical commitment jedhamee ilaalamu jechuudha. Kanarraa baranne jechuudha. Nam hundumtinuu waan itti karoorfateef kaayyoo qabatee baheef committed yoo ta'e kaayyoo isaa dhimma fiixaan baafata. Inni lammaffaan life of humility irraa baranne. Hacaaluun ani beekamee jira yookiin immoo audiensii qaba jedhee nama of hin tuulle nama haga isaa beeku nama xiqqaa waliin xiqqaatee jiraachuu danda'u guddaa waliin haasa'uu danda'u warra siyaasaa wajjin ooluu ka danda'u daldaltoota waliin ooluu ka danda'u hiriyoota isaa wajjin ooluu ka danda'u akkuma
namaatti namoota hundumaa wajjin rileeti ta'ee nama jiraachuu danda'u. Nama jireenya isaa humble ta'ee gaggeessu ta'uusaa irraa baranne. Interviyuu garaagaraa ilaalaa ture erga boleessi keenya deeme kan inni miidiyaa garaagaraatti raawwate haadha isaa wajjin haati isaa kan kennine hiriyoonni isaa kan kennan kanarraa baran sadaffaan life of authenticity irraa baranne Hacaaluun assignmentii namaa fudhatee nama hojjetu doon ta'in waan ofii itti amane qofa kan hojjetu ta'uu isaa that is called authentic person. Kana jechuun nama dhugaa nama waan haasa'e raawwatu nama waan yaade godhu hojii manaa eenyurrallee kan hin fudhanne yaada isaa immoo maaltuu kan hin gurgurre ta'uu isaati. Inni kun immoo interviyuu inni kennirraayyuu ragaa bahuu danda'a. Hacaaluu yoo barbaadan waan Hacaaluun gochuu barbaadu Hacaaluudhaaf dhiisuu inni jedhu kun that's called life of authenticity. Kanarraa baranne. Inni arfaffaan diversity. Hacaaluun nama artistii qofa otoo hin ta'in daldalaadhas. Yaada nama bitu jalaa yaadaan bilisa baasuu, ideoloojiidhaan bilisa baasuu, uummata bilisa baasuudhaaf kan qabsaa'u otoo hin ta'in ikonomikaalii bilisa baasuudhaaf nama qabsaa'u. Akkasumas immoo daangaa darbee hiriyoota baay'ee nama horate. Nama isa fakkaatu callaa yoo ta'in kan isa hin fakkaanne wajjinis hiriyummaa baay'ee godhee kan baratu, kan irraa baratu, kan hin deemne cimaa nama ture. So kanarraa baranne. Inni shanaffaan symbol of unity. Isin hundumtuu nu jettanii jiru. Dargaggoonni asitti dhufanii shubbi isaanii agarsiisanii jiru. Hacaaluu symbol of unity uummata Oromootiif keessumattuu. Sirbi isaa naannoo Oromoo kamiyyuu kan hin tuqin jiru. Oromiyaan tokko taatee arguudha kan inni barbaadu. He was symbol. That's why yeroo inni nu biraa deemu. Biyyi maalti jirti? Addunyaan maalti jirti? Namni maal hojjetaa jedhee nama yaadu ani immoo maal hojjechuu qaba akka kiyyatti naannoo gorsa kana irraa baranne ani maatiin koo jechuudha. Hopefully isin immoo gama keessanii waan baay'ee bartaniiftu sirba isaarraa jireenya isaarraa haasaa isaarraa waliin ooluu waliin hojjechuu lesson jechuudha. So isa kanatti itti fayyadamtu jedhee abdii qabaa ulfaataa galatooma. Galatooma guyyaa hundumtuu qooda isaa qaba. Yoo qooda isaa kana wallaalle immoo hin tolchineeti akka hin balleessine. Kun ilaalcha kiyya. Wanti hundumtuu hubannoo guyyaa kanaa wajjiniin akka ta'u gaddillee guyyaa isaa qabaa akka isaatti kabajamaa ciinillee yookaan aroosni wanti hundumtuu guyyaa fakkaataa guyyaan guyyaa gaddaa ta'e yoo jenne gaddi kun dhaamsi kun bu'uura isaa irraa socho'uu qabu. Maaliif yookaan suuraa kanas kennee isaa kootti dhiiroo madaa faana jala waan nama godhuun beeytanii ejjechuutu nama dhibaa. Madaa qaama biraa irra yoo ta'e dhukkubbiif laalaan isaa tarii salphaa ta'uu mala. Waa'een Hacaaluu akka madaa qaama faanaa sana yookaan madaa hin fayyine. Amma immoo yoo as dhufnu maaliif dhufnee gaddaa Hacaaluu kana ibsachuuf dhufne san dhiifnee immoo gara biraatti jijjiirree waa'ee qophii biraa natti hin fakkaatu. Qophiin kuni konsartii yookaan qophii addaa natti hin fakkaatu. Waan keessa kiyyatti dhagahame dubbachuun dirqama ta'a. Hacaaluun wanti madaa haaraa qulqullaa ta'eeti nutti dhagahamaa hin gubanna. Hacaaluu durallee madaan hin fayyine baay'ee jira.
eebbisa addunyaa. Kan jiruun immoo dhabamee lubbuun isaa jedhe jireenya ayyaana nu biraa dhabame baandii gadaa keessa Yoosef Gammachuu ajjeesanii badhe darbanii maaramee harkaa kaasaa dararaa irra ga'een duute Uzmaayyoo Muusaa mana hidhaatti dararaa irra ga'een achi ba'ee du'e. Kan argitanii Mustafaa Harawweetis kan jiraa lubbuun awwaalame jira jechuudha mootummaa Dargii keessa. Kun hundumtuu laalaa jenereeshiniin ammaa kun tariitii waan irraa beekuuf waan arge qofarraa itti dhagahameeti dubbata malee madaa laalaa hedduu qabna. Hacaaluun goota, Hacaaluun hoggana qabsooti, hoggana lolaati, hoggana siyaasaati. Yoo dhaamsaa akka artistiitti wanti Hacaaluun hambisee jiran fakkaatu. Artistoonni Oromoo baay'eetu jira. Nummoo amma yoo Hacaaluun waa hambise jedhame hin beeynu kan tariiti yoo amma achi dhalate hin beeynu akka Hacaaluun. Kanaaf baruma baraan sila saba dhaabatatti du'e taane malee warra dheengadda ka'eeti miidhaan irra geette kenna kunoo yeroo hundaa in obsinaa. Hacaaluu ajjeesanii hayyoota akka Jawaar Baqqalaa Garbaa hooggansa Oromoo qabu waliigala hidhaa guurani gaafa sabni kun tuffatame kana ta'an silaa guyyaa san wanti tokko mul'ataa jedhamee yaadama. Oromoon goota jennaa tariiti seenaa warra dabreessa yoo faarsine ammaa kana hin beeynu gootummaa ammaa yoo deebine akkamitti goota akka taanu yoo of gaafannee fi yoo sanintaan immoo baruma baraan Hacaaluu borullee ka biraatti dabalamaa isaafillee guyyama gaddaatti enna kuni dhaabbachuu qaba. Yoo kun hin dhaabbanne maaliif anarraan kaasee nama biraatti quba qabuu hin danda'u. Du'aa taanaan as teennee kanaa soofna malee achi deemnee takkuma warra ollaa kanarra waa baranneeti achi deemnee ofirraa buqqisuu qabna silaa dhukkuba kana. Kanaafuu asuma teenneetumaanii bara hundaa gadduma ibsi namoo akkam taana ka jedhamu mataa mataatti namuu deebii itti kennuu qaba. Yoo kanatti deebii hin kennine falli tokkos hin dhufu bara maraa galmuma kireeffachaati maallaqa galmaaf baasaa gadda ibsanna inneeti deemna jechuudha. Kanaaf kuni dhaabbachuu qabaan jedha. Bakkuma jirutti namni dirqama ofii bahee maal gumaachina wanti gumaachinu as teenne harka dhawuu as teenne qophii akkasii qopheessinaa qeerroon akkas koominiitii maali noo warra waa godhu waa dhagaa darbatu san sadarkaa waraanaatti miti. Namni tokko nama rasaasa tokko dhawu beeynaaniin gargaarsaa argitanii galma kanaaf hookaasitti baasne horiin guyyatti hin baane yoo garuu bakka sanitti yennoomaa hin baasnu hin jirru. Kanaafuu nama waa godhuu danda'u san bira dhaabbachuu warra san meelaadha shamarran babbareedoo akka beekurra as teettanii kana warra bar yuunivarsiitii yaa warra achitti kofoo ciccittuu isaan uffatanii gaara keessa eennuufi aduun kan isaanii qabbanni kan isaanii beelli kan isaanii isaan illee barakkuma amma asitti nu ilmaan keenya jaalannu kana mana bareedaa keessa jiraachuu fedhe hin taane. Kaayidaatti gubatu kunoo eenyu saba Oromoo malee hoggana 36 gadi akka hidhaa asiin baasanii bariisaa asiin immoo achuma kararraa guuree namni kan hin jiru sabni akkana. Rabbi immoo ka guyyaa isa amma kanuma rabbiiti malee akka namaatti hin jirre illee hin deemnu. Maaliif bara maraa dhaamsuma haaga waa jennu namni hundumtuu ammaan godha ka jedhu yoo of gaafate asii ka'ee bosona deema hin deemina kanuma bosona jiru sanitti waan dandeettan bira dhaabbadhaa fi gargaara. Jawaariin akkas godhanii Baqqalaa akkas godhanii qabsoon feesbuukii eessallee dhaquu hin dandeenyusi bakka tokkos hin geenye bara hundaa teenneetuma maal amma kunoo hundumtuu ilaala. Warra ka'ee halkanii guyyaa dhumee diinaafoo dhaabbate kan isaanii ishee godhaa ollaa isaanuma faarsinu. Hin jiru ka ofii kenna ofii faarsinu ofii akka nama jabaa hin qabne jabaan yoo jabaachuu akka jabaatu kan barbaadamu ta'e sabatu jabeessa maallaqa baasa
Jawaariin faayidaa baasuu yoo hin dandeenye maallaqa baasneeti warra immoo isaan hidhaa baasuu fi Oromiyaa hidhamte saba hidhamee hidhaa baasuuf tattaafatu san gargaaru. Nama tokkos beeknaan kanan jedha isinitti baay'isee dhiifama. Qalbiitu tole hin jenne. Waa'ee fardeettan keenyaa isaanuu hin beekanii gaafa lola Adawaa gaafa maqaleessanii jedhe yoo gootummaa yoo geerrarsaa homaatti nafne hin dabre dhaamsan dabarre immoo kaa'ee dabre dhaamsa isaa fiixaan baasuuf maal hojjanna karaan hin jiru karaan tokkitti hin jiru kana bakka lafaa hidhaa baasuu hin dandeettan Jawaar hidhaa baasuu kaduu illee waa tokko godhuun hin danda'amu akkanumatti yoo guyyaa Jawaar kabanya lubbuun hin duuti warra hidhaa sana siin fuurtee poolisiin ol dachaastee bakka argite awwaalti achii kaanee waan nama ajjeesan immoo as ta'inneeti koominiitii koottaa gabbaati ebaluun guyyaa isaa kabanya no morkachuu qaba namni diina ofii irraallee waa bara waa haa barru haa damma'u kan siyaasa hojjechuu danda'u siyaasa kan lola danda'u lola kan sirbuu danda'u saa sirbu wanni hundumtuu profeeshinaalii waan abbaan qabne kenna qabsoon abbaan qabu ka abbaan ka beekumsa qabu san jalan deemnu hundu asumatti waan arginetti abbaa ta'an waa'ee kuni dhaabbachuu qaba koominiitii yoo filanne koominiitiin waan godhuu qabu san yoo godhu koominiitiin maal godhaa jira haa jala hiriiru yookaan namni lama kophaa isaatitti waan godhu waan buusu mana teenneeti hin waamicheen godhanii tole poolisaan mana manaa dhufaniitiin guuranii sumunii baasaa horan hin baasnu yookaan immoo mana teennee harka dha'uu hin dadhabne kijiba waa tokkotti qo'aan tokko hin jiru dhiiroo odoo beeynu hubaa wajjeette sareen yeroonis nu qabu waa'ee aartiitis waan goonus biyya kanatti jireenya maatii wajjiniin jechaati hojii aartii irraa galle maaltu nu galchi jireenya biyya kanaati wanti hunduu garuu nu harka jira hin laalleessi sammuun harki barreessus sammuu walaloo buqqisiisus yadaloo buqqisiisuun dhabamu garuu hin hadoonne hadooddi kana maali jireenya biyya kanaa kana nama godha rakkina ammoo kaba'uu dandeenyu hundumtuu waan beekumsa qabnuun waa haa gumaachinu haa deemnuun jedha isinittiin dheeresse yeroo tokko sarara lama qofan isinii jedha geerrarsa gootaa hadda lubbuun jiraadhallee akka yaabbii guddinaa way miingaa guraniitu akka qola guddinaa akka malee sanyoo qabdu arjaa daariin taphatu donna farsoon mararaa goota lubbuun taphatu luyna lubbuu dararaa luyna lubbuu dararaa eenyu jedhe yaa bishaan bishaan biraa jira bayya keenyaayyuu nu toraabbachuu dide inni garaadhaan diinaa inni afaaniin firaa jira ollaa keenyayyuu nutu beekkachuu dide nutu beekkachuu dide wenni lama korriste handaaqqoo babarriste hingeesseeroo nyaataa yoo gadeeniitii male roorroo keetti galtee diina kee marsite hingeesseeroo lolaa yoo gadee dhiiraa malee yoo gadee dhiiraa malee Zariun bodaa jottu kana jedhe jiraadhallee kanaafuu aartistiin biraatis hangafne jirti isii dura moo naaf feeruu keessanii baay'ee natti dhaga'ama shaabee sheekoo as jirti hangafa weellistootaa yoon beekne ta'e beekaas baradhaasi waltajjii isii asirraa ilaalee argee isii dura naaf feeruu keessanitti garuu isin isa argine galatooma irraa hin bu'a. Taatee kan dhaabbachaa turte shaaboo sheekoo ilmaan ishees as jiru guddaa si galateeffannaa Oromoo keessatti iddoo guddaa qabdaa galatoomsii jechuudha. Asumaan irraa jala sagantaa keenyaa deebisaatu jirra. Namni
namni as baatee nagaan waa gaafattu si'a tokko jedhanii si rakkisuu illee hin barbaanne ture. Egaa jaalala siif qabaniif immoo sabtuutii nagaa hawaasa kanaa fuudhisii jira. Galatuma akkam ooltan jirtanii wanta jiraattanii waan guddaallee hin dubbadhu amma xiqqishuu dubbadha dhiifama naa godha wanni an dubbadhus wama haa caaluuti haa caaluu gaddallee gammachuullee gootummaallee ittiin boonna haa caaluun hin duune hin wareegame yoo inni wareegamellee seenaan isaa bara baraan nu wajji jira ummata Oromoo onnee cabsanillee goota ija barbadaa ka onnee sibiila nu keessaa nyaatanillee gootota keenya taanni nurraa hidhanillee yoo nu nama taane yoo nu jabaa taane jabaa keenya jabeeffanne kama hafe seenaan isaa kufee hin hafu hin kaffalanna akka isaatitti ka dubbatu yoo arganne ka morkatu yoo arganne garuu immoo kama jiru kana morkata kama jiru kana dubbata akka isaatitti diina fuula dura dhaabatee uf wareegee har'a gadheen isa nyaatte homaa miti ani guyyaan isaa guyyaa booyaatii miti guyyaa gammachuuti ittiin itti onnanne ittiin jabaanne ittiin boonna jabaadhaa seenaa isaa kaasa maqaa isaa kaasa maqaan isaa abadan jiraata Hacaaluun hin duune warra isa ajjeesetu du'e malee seenaan isaa abadan nu wajji jiraata onnee ummata Oromoo keessa jiraata Abang masih kita galatoma. Adishee bee guddaa galateeffannaa. Sagalee ishee isuma waggaa 20 bira dura beekuudha. Amma yoo kan kootu dulloome fakkaata bara. Sagantaa keenya ittuma fufnaa amma keessummaa tokko asitti afeeree erganni haasaan of godhe sagantaa keenya irrumaa jalaa akkasini bohaartan gochaama itti fufnaa. Dr. Girmaa namoonni baay'een beektu addanuma magaalaa Kaalgaarii kana keessa. Of kalcha sabaki sabasi jalan mata Oromoo akka miidiyaa irratti na beektanii miidiyaa irra kana naasa'u suuta naasaa dhiifama naa godhaa harkaan hin argadhu dhiifama naa godhaa. Lafa tuulamaa irratti dhalatuun abaarsa nuti ta'e. Beektuu Oromoo lafa sana irratti yoo dhalannu yoo danda'an horiidhaan mataa keenya kolaasanii ergamtoota isaanii nu godhatu.
yoo isaaniif ergamuu bahan immoo waan beekaniin dabeessan godhu. Seenaa sirreessanii jennee oolu ciniiffannee kaan immoo yookaan nu ajjeesu yookaan keessayis alaayis nu dhiibu rakkanne Oromoo. Har'a haa nu ga'u Oromoo haa nu ga'u haa nu ga'u mi baay'een si jaalladha baay'een si kabaja ulfinni kiyya homaa miti. Har'arraa kaasee garuu seenaan keenya akka jijjiiramu magaalaa kana keessatti baay'ee keessa nan beeka. Koorsi galateeffachuu nan jalqabaa odoon hin jalqabnee dura garuu uummata Kaalgarii jirtan uummata Oromoo hunduma keessanuu san si jaalladha. Har'arraa kaanee hamileen keenya amma du'e jiru kun akka kaanu gajjabbeeffadhee sin kadhadha uummata koo. Please. Galatoomaa. Duraan dursee koree koominitii kanaa kan magaalaa Kaalgarii obboleewwan koo kanan baay'ee sin kabaju baay'ee sin jaalladha. Sagantaa kana obboleessa kee Hacaaluudhaaf qopheessitanii uummanni keenya hundumtuu irratti dhiyaannee waggaa kana waggaa seena qabeessa akka goonu waan gumaachitaniif waan qopheessaniif waan irratti dadhabdaniif guddaanis xiqqaanis abboonnis hawwanis shamarranis qeerroon keenyas hundumti keessanuu warri miidiyaas hundumtuu galatoomaa fayyaa ta'a. Ittaansee magaaluma kana keessatti abbootii duratti as dhaabatanii isin eebbisan keessaa abbaa kiyya abbaa Qubee obbo Ahmad as keessa jiraachuu baatanis obbo Baqqala Usii akkasumas obbo Saamu'eel qeerroo keessatti jirtu baay'eedha. Yeroo baay'ee oonan waan abbummaa kana oonan dharree dhaqeetan isaan jala jilbiffadha. Odoo nan dadhabin dhonnatti dhifatin na gorsu abbaa Qubee abbaa kiyya abbaan si jaaladhu. Cabin badina lafa tuulamaarra jiru waan sirriitti beekuuf waan baay'eedha. Si dhaggeeffadha. Yeroo hundaa sinan kabaja. Ulfaadhaa fayyaa ta'aa waan nu gumaachaa jirtaniif ganaas waan guddaa sinirraa eegna waan ta'eef kan itan darbu. Egaa an seenaa kiyya keessatti aartistiidha walitti dubbadhee beeku. Aartistii haasofsiisee sin beeku. In my life history artistiin ani keessatti baay'ee wajjiniin haasa'e koodee kooti. Jecha koodee jettu waan maal shaawuu barbaadan immoo itti aanaa koominitii kanaa obboleessa kee Mustafaa gaafadhaa barsiisee sirriitti nan qaanessu isinitti baay'atan amana koodee kan jedhu kan. Hacaaluu Hundeessaa is exceptional. Wanti isaa hojjetamu wanti isaa lafa kanarratti godhamu hundumtuu waan isa ibsuudha miti. Akka nama sirriitti beeku akka nama yaada isaa irraa hammaarratee egeree isaatitti waan gurguddaatu godhama jedhee hawwee eegee eegodhee abdiidhaan akka nama eegaa tureetitti yoo na dubbadhu Hacaaluu Hundeessaa hin jalqabe malee hin xumurrees. Walaloon Hacaaluu Hundeessaa sirbi Hacaaluu Hundeessaa ani maqaan baaseef sirboota Oromoo bahaa dhihaa kaabaa kibbaa jiddu galeessaa walitti hidhuu dandeessu. Sirba ajaa'ibaa sirba keessatti kan baay'ee keessaa hamma ammaa babbaqaqee quncee kana jechuun kana jechuun kana jechuu kan danda'amu kan baay'ee nootu jira. Gaaf tokko akkana jedheen hacuudhaan. Diiganii gaara sana gaara diigamuu malee jechuun kun maal jechuudhaan jedheen. Girmish dhaloonni qubee gaafii amma gaafattee kana gaafachuu sirriitti beeka waan ta'eef biyya gaarii keessas jirta waan taateef quncisii baqaqsii atuutti beektaa keessaa baasinaan jedhu. Namoonni baay'een Oromoo diigamuutti fakkaata akkasii miti. Hayyuudha Hacaaluu Hundeessaa odeekoo. Saniifuu Hacaaluu Hundeessaa gaafa inni du'u halkan keessaa sa'aatii 2 walakkaa irratti biyya Diyaakotaa jedhamu Ameerikaa irratti bilbilanii yoo natti himan qo'achaa tanan jira achumattan goggoge. Ofa wallaane. Halagoota koo wajjinan jiraadha. Gaafa bari'u edaani bakkee sadii warraaqne achuman jira. Ganama sirba teejii afurootan dhagaye.
yoonan gadi ba'u marga bitatanii akka harree dheeduudhaa fi foonis bitatanii gammachuudha guyyaa sunii sirbu. Baay'een boba'ee nan qunca'e. Lafa tuulamaati irratti dhaladhe lafa abaaramtuu irratti akkuma duratti jedhisan baay'ee garaan koo gubata keessa is alas. Seenaa sirreessina jennee gaafa kaanu seenaa sirreessuu dadhabne. Akkuma duratti jedhisantu nu mudata waan ta'eef Oromoo. Qulfii kiyyaa fi kompiitara koo fudhadhee tana mana sanii ba'e. Algaan irra ciisu gaafa laalu Abiy Ahmed gaafa inni biyya Eertiraa keessatti simatamu seenaa uummata Oromoo kan baramedha. Diinonni keenya cabsanii awwaalan seenaa santu har'a barii argatee baay'ee gammadee tanan algaa kootirraa gadi bu'ee mataadhaan dhaabadhee Waaqayyoon galateeffadhe. Gaafa Hacaaluu kiyya du'u garuu ofirra garagaree tanan abaare. Akkana jedheen barreesse. Odoo piroojektariin jiraate isiniifan dhiyeessaa bakka biraatitti bakka guddaa irratti dhiyaata waan taataniif hin argitu. Akkanan jedhe. Anii fi diinonni keenya ani hojjedhu Oromoo jechuu kooti. Oromoo fi diinonni keenya hamma achi tirii tokko irratti wajjin hin teenye nyaachuudhaaf hin dandeenyu. Game over jedhee miidiyaa irratti hoo nalaaltan hoo hordoftan VOS irratti gaafa sana barreesse mata dureen ishee game over jedha. Itti gadi aansee akkana jedhee barreesse. Baay'ee gadda keessa jira. Hirrafu maal argadhe jedheen ciisaa adaraa naan jedhe koodeen koo Hacaaluu Hundeessaa jedhe. Hin dhiisu maal argadhe jedheen dhiisa dhimma Finfinnee adaraa naan jedhe deeme koodeen koo Hacaaluu Hundeessaa. Egaa waan kana jedhu waan tokko immoo nan beeka. Uummanni tuulama, uummata diigama, uummata cabaa, uummata bara dheeraa ulee gabrummaa jala ture. Kanarraa kan ka'e obboleewwan isaa Siiqoo Mandoo, Harargee, Gujii, Boorana obbiratti qabatee diina lafa isaarraa hudhee of keessaa baasee obboleewwan inni qarqaaraa jedhu malee gabrummaa jalaa ba'uu saba hin dandeenye. Kana gochuu akka hin dandeenye gaafa nu kaanee waa arginu nu fuuldura warra jirantu diinaaf akkuma jedhu san hin bitaman. Saniif hin shakkamne rakkanne. Garaan koo hin boba'a kanaaf. Akkana jedheen barreesseen. Godina Baalee sanyii nadhii keessaa kumaatamaa jira hin duune Hacaaluu Hundeessaa. Kan hin xaanu bakka barbaadetti galcha. Godina Harargee afran qalloo keessa kumaatamaan jira hin duune Hacaaluu Hundeessaa. Daka Wallaggaa sanyii dhiiraa keessa kumaatamaan jira hin duune Hacaaluu Hundeessaa. Godina Shawaa sanyii Taaddee keessa kumaatamaan jira hin duune Hacaaluu Hundeessaa. Du'eera Hacaaluun? Hin duune. Ergan kana jedhe Hacaaluu Hundeessaa jalqabeera hin fidne jenneerraa seenaa isaa keessa deemuu sa'aatii muraasan qaba. Ammarraa kaasee Oromoon akkaataan ittiin turree fi akkaataan ittiin deemnu irratti waan tokko jedhee fitaa sanii dura garuu waan guddaa tokko sinitti hima. Obboleessi kiyya Dr. Henook Gabbisaa kaleessa wajjin walgahii qabne turre. I think har'as namoonni baay'een dhageessaniirtu sinii galus waatu hamma ta'e eeguutu jira waan ta'eef. EBC irratti yeroo torban darbe kana keessatti sirba Hacaaluu Hundeessaa afaan Amaariffaatiin faarfate sirba jedhaniiti dhiyeessan. Obboleessa Henook Gabbisaa kanan galateeffadhu kanaaf amma kanas sirriitti immoo kana dhaggeeffadha sirriitti. Jilbiifadheen sin kadhadhe amma achi sin sodaadhu sinan kadhadha malee. Yoon danda'e akka obboleessa kiyyaa garbicha keessan ta'e Oromoodhaa hojjedha malee sin hin dhiisu. Sirba achirratti dhiyeessan kana maal gochuuf barbaadan? Seenaa uummanni Oromoo isaaf waan guddaa gumaachee lafa godhuu dadhabe daddafanii kan jiraa keenya abaaran, kan jiraa keenya ajjeesan, kan mataa keenya sakaalanii garba nu godhanii nu taphatan. Har'allee seenaa du'aa keenya, seenaa obboleessa keenya ofii isaaniitii bareechanii dhiyeessanii nu kana goone jechuu barbaadan. Saniifuu
jala bultii irra jiru jechuu kooti Oromoo. Kana xiyyeeffatee gaafa natti ani immoo asitti waan arge qabatamaan. Nova Scotia, Government of Nova Scotia, June 29, Day of Hacaaluu Hundeessaa jedhanii declare godhaniiru. June 29, kana kaatanii odoo sirriitti hamilee kennitanii fi irraa barannan jedha Oromoo. Hojii keenya. Hojjedheen dhiisuu I promise you original certificate na argasin jira. Sagantaa irratti dhiyeessuunis qabna waan taaneef I will print it out and give it to your community. I'll promise this. Community Ethiopia jedhee biyya kanatti of waamu mootummaan kun kana godhee jedhaniiti akka waan mootummaan community Oromoo dadhabee isaan bakka community keenyaa bu'anii hojjetanii Hacaaluu Hundeessaatiif yaadanii dhiyeessan godhaniiti seenaa keenya awwaaluu barbaadan. Gaafan kana dhaga'u waan akkanan jedhe Oromoo Hacaaluu Hundeessaa hin awwaalamne. Hacaaluu Hundeessaa seenaa bareedaadhaan awwaaluu kan dura jiru nuyiidha anaafisee. Namoonni miidiyaa irraa asii achi bubbutan mucayyoo yaada kana kaafte miidiyaa irraan hooltii godhee dhaabe. Kabaja barbaachisaa ta'e isheenis argachuu qabdi. Mootummaa sanas argachuu qaba. Sammuu keenyaan itti yaadnee beekumsa qabnu walitti fidnee pragmatically wal kaafnee waan guddaa biyya kanarratti gochuu akka dandeenyu wajjin hojjenna malee fashfashee ganda keessa deemtuun akkatti akka cabu barbaadu saniif anan dhoksii gacha. We will change Oromo community. Nu jijjiirra wajjiniin. Eenyullee kan dhiibnu qabu nu hundumtuu Oromoodha. Har'a sinitti hima. Egaa kana maaliifan kaasee imma obboleewwan kee duratti dubbatan akka korees keessan jira waan ta'eef yoo beekullee obboleettiitii hamartiinis hin jirti. Inni kun itti gaafatamummaa uummata Oromooti. Seenaa keenya gaafa nu dhaabanu nu jibbanii gaafa nu dubbanu nu jibbanii du'aa keenya immoo hawultii hojjetanii seenaa keenya awwaaluu barbaadu. No more. Oromoon no jechuu qaba. Hin jenna moo hin jennu Oromoo? Humna qabna moo hin qabnu Oromoo? Sabni hamilee hin qabne diina hin mo'atu Oromoo. I understand. Naagalas hamilee keenya cabeera. Har'arraa kaasee garuu hamilee keenya hin kaasa. Waan namaa sadii sinitti meefixa waan ta'eef. That is very important for us. Yeroo hunda ummanni Oromoo bakka itti cabe hin beeku, diina isaas hin beeku, rakkoo isaas hin beeku jedhee overview ma dubbadha. Probably very short. Yeroo gabaabaa booda akkaataa itti wal barsiifnutu dhiyaatee nu jira waan ta'eef we will teach our community hin beekna diina keenya akkaataa ittiin seene beekna boolla ishee beekna qarqara ishee beekna balbala ishee beekna hin duuchina Oromoo hin kaafna hin dhaabna hin bilisoomna. Gaafa isaan uummata Oromoo diinni diigu maal godhan? Ideoloojii kan Oromoo hin taane ideoloojii nuti hin barbaanetu ummata naannoo Oromiyaa keessa seene. I am a researcher. Mata duree takka nama wayii waan tokko gaafadhe. What is curse? Jedhee tanan gaafadhe. It is something related to religion and yet. No, that is not related to religion. That is wrong description. Let me say something. A curse is an open door. Something that let the evil ideology enter into Oromia to do what? To destroy the existing and dynamic ideology of Oromumma. Then what? To destroy you. To destroy your brotherhood. To destroy your culture, your language. That means we are carrying for centuries the ideologies that have never come out of Oromia. And we have been living with the ideologies that we have never created, that we have never ever even get to adapt with it. And we need to uproot that. Muru biti sasa buqqisuu qabna. Buqqifna moo buqqifna Oromoo? Gaafa beekne hin buqqifna. Hamilee keessa nan barbaada. We need to uproot that. We need to uproot that. Inni sun gaafa nu keessa seenu maal godhe? Oromoon obboleessa isaa wajjiniin akkaataa ittiin buluu qaba, safuu qaba, kakuu qaba, laguu qaba, gadaa qaba, seenaa qaba. Isa san diigan. Gaafa isa garaa diigan maal godhan? Nu bittinneessan.
gaafa nu bittinneessan maal godhe gandatti galleeti ideoloojii haraamuu ofii keenya uumanne immoo amma gaafa ishee kana uumannu ofii keetiitti uumatte waan ta'eef girmaadhaan naagaluu jettuun girmaan tole siin jedhu hin jida maaliif isitu uumate isaafi miti kan uumte ati saniif waliin kalloo buleessa kiyya Oromoon anis ilma keeti anis dhiiga keeti gatunan jaalatu siin jaalladhu anis tushaan harkisa atis tushaa harkifta Oromoo nasobee Oromoo nasobee saba koo kanumatu jirame haaraa uummanne gandatti nu galchanii nu diigan kaa hin diigamne be jaalanneetii miti hin burjaajoofne hin facaane now is the time to back home now is the time to back home we need to uproot the external ideology from our land and we need to restore our own ideology of Oromumma. Oromo first. Akka obboleessa kooti. Oromo first san gaachana tokko irratti galchinu. Look our ideology. 531. Hin ijaarra kana. 531. Manni keenya hin diigamu hin cabu kana nurraa diiganii akkatti wal jibbini hamileen keessan cabee gad jirtu. Asirratti waan adda addaa argitu hamileen keenya cabaadha Oromoo. Hin gaddu waan diigamneef kuni ta'e garuu bariin barraaqaa nuuf ga'eera baga gammadda. 1 minute. Egaa Hacaaluu Hundeessaa erga du'ee waggaa guuteera. Justice for Hacaaluu jenneerra. Is there somebody who get justice? No, right? Okay now. Ummanni Oromoo justice biyya san keessa oduma jedhu bara dheeraa garbummaa ta'eeti garbicha ta'ee jiraata. Amma maal taane isinitti fakkaate ani amma lafa kanarraa dhalachuu kootiif saba baay'ee dhiibamaa keessatti argachuu koo akka tokkotti argamuu koo akka tokkotti naaf fudhaati on top of that dugdi keenya akka Oromootitti harree ba'aan itti baay'ate madaan ishee dugdi ishee madaa'e qunca'e taanee garbummaa baachuu dadhabne amma hin dandeenyaa. Haa buufnuumi hin buufnamu hin buufnu Oromoo tokko taanee hin buufnamu hin buufnu. We can do this. ፉከራ አይደለም በእውቀት እናደርገዋለን ጠላቶቻችን እየሰሙ ሂድ ጃራ ከአዋራንን ካፍነ ከንዲገንን ጃራ ከሞፈይና ረስነ ከአዋራንን ሙቀፍ ነው ከነቦዱ ደፍገሩ ስንት ሜትርን ፖአሰራ ባይን ሲንጃለደ ከነቦዱ ደፍ ቶኩማ ወሬን ወጀተን እንጅርቱ ባይን ሲንጃለደ but that is not going to work. That's not going to work. Look, tokkummaa fiduudhaaf dura maaltu nu barbaachisa beektu wal beekuu qabna. We need to know each other. We need to come together. We need to see each other. We need to listen to each other. We need to appreciate each other. We need to cover each other. We need to respect each other. We need to treat and heal our distorted, our chronic sickness of Oromumma, our chronic sickness of brotherhood, our chronic sickness of political ideology, our chronic sickness of social system. Let's come together and build. So we need to agree. We need to agree. That's very important. Community Kenya's currently, I believe you. I'm here to support you. I'm just here to give you an idea, not to involve. Lammafa wal baru qabna wal tufu qabna wal baru qabna wannan kana jide fan beka sa'atin natti dere tasnitti nemu diina of keessa qabna tokkotu jira Oromo diina qabna tokkotu jira himbekne be Oromo saba hammata Oromo saba jalata Oromo nama jalata Oromo jalala but we get they fail to understand us. Fakkeenya af anu nekkan nistaachu በጣም ይፈማና ጎና በርሲሰው አንተ ሎክ fakkeenya ትልቁ የኦሮሞ ህዝብ ጠላት ባህል ነው ባላንጣዎች እንደሰሙ በአማርኛ ልናገር ይሄኛው ከዚህ በኋላ ምሽታቸውን የዘጋው ስለሆነ እስሙ አዳከኛ ጎጂ ባህላችን የቱ ካላችሁ ጉዲፈቻ ቢሞጋሰ Did you feel that is like a bad culture? But goji bahal እንደሆነ ገብቶሃል ወይ? Can you please?
I can't explain. Gaafa guddifachaadhaan nama wayii kan kee godhatu situ kakate malee isaa miti kan kakate. Situ kakate. Ati ilma kiyya jettee ayyaantu badhaatu meetii jettee maqaatti baafte ofumaa keetii. Isheen hin jaalanne maqaa sana. Gaafa kana gootu ilmoo bofaa ilmoo kiyya jettee hambifatte ofitti. Gaafa inni guddate baheesi qale. Then why are you complaining for this? Why? We need to stop this. We need to learn. Oromo, wajjin teenye wajjin habaran. I beg you again. I beg you. That's the only way we can exit out of this crisis. We need to exit from this crisis. Summa uqamna kan jedhe kanaaf gitaareen qunca adirge keyboardii koo lafa kaayatan siyaasa keessa gale. Because I don't want to see my people distorted. I don't want my history to be distorted. I don't want it to continue as such. I want deliverance. And we need deliverance. And we will deliver it. And we will be free one day. Do you believe that? Thank you. Sadafa. Wali kanu kamna. Wali tudufu kamna. Wali beku kamna. Wali kanu kamna. Wali galna. Siko mando. Opponesi ke tulama. Gebruma jana jina. Ati agte dutuf madan ini bakal juga sambau. Trust me, I'll tell you this. Without you, he will not get out. I will tell you this. Without you, tushar kisu yetu. Just put down that. I cannot get out of that crisis without your help. I need help. Nuruddin anak kasu kalau itu. You Nuruddin fake unlakot tinatun. Within I cannot. I can't. Narati ko beka. Narati jarame ka, ideology kiya me dueka, kan jarata simante ka, makazuma jijjirame. You see, gafati fudhatte ilmo bofa ilma ko jette itti uwe wantu maal goote seete maqaasaa sin jijjiirti. They wait for a days isaanis akkanu fudhin maqaa kee jijjiiran. Sanuma maqaa obboleessa kee jijjiiran. Tuulam maqaa Girmaa Sorraa jedhamu Girmaa godhan. Maqaa abbaa hordofaa ture jijjiiran. Atis maqaa jijjiirtan ilmoo bofa kan kee godhattee isaanis guyyaa eeganii si balleessuudhaaf waraanni isin jedhan. Ati garuu gaarummaadhaaf goote. Gaarummaa kee isaan akka gaarummaatti hin galleef diina si godhatan. Then it has to come to end now. No more. Game is over. The day my beloved brother passed. Isa kuma. Egaa walii galu walitti dhufu wal baru walii galu wal gargaaruu fi erga kana booda tokkummaa sun kan dhufu shanaffaa irratti. You see, if we come together, we listen together, we talk together, we agree together, we laugh together, we came together, and we understand the feeling and need of every single individual Oromo, then we can bring that tokkummaa now. Odoo qawween qabaatin qe'ee keenya bilisa baasuu dandeenya. Ulfaadhaa fayyaataa. Egaa yeroo biraa walitti deemnaa guyyaa gara isin haa qabatanii. Mee bugirmaadhaaf hamileen baay'een qaba. Bugirmaadhaaf dhugaa hedduu galatoomaa isin jedhaa dhaamsa jajjabaa dhaamsa lamee qabu dhudhaamu keessaniif baay'ee galatoomaa. Itti aansinee qeerroo magaalaa Kalgaarii diraamaa qeerroo fi qarree magaalaa Kalgaarii diraamaa bareedu kan ajaa'ibaa barsiisaa barsiisaa diraamaa ajaa'ibaa waan qabuuf diraamaa kana akka nu hordoftan isin gaafannaa. Diraamaan kun diraamaa dhaamsa guddaa qabu, diraamaa bareedaa, diraamaa hedduu gaariidha. Kanaafuu qeerroo magaalaa Kalgaarii dhageettanii jirtu. Kanaafuu gara isteediyoo isin affeeramtanii jirtu isin jedha. Diraamaa kana nu hordofaa hamileedhaan.
darba Nuritu chapsa Sanama sanesa Manawalisa Kenya Numadeng malifkan mage kan kabemo garada afgar gadame umadam ke manko amo tamate damiko mau namate Mana kero, manta ada mal sikit ya ada mal sikit ada. Mal sikit ada. Ada mal sikit ada rakoman mal sikit ini. Mal ada rakoman apa ada क्या? Di mana bahasa kau ini ada क्या? Mana kau bisa? Nama kita. Masih apa? Ada rakoman. Aku kisah mali mana? Mata nanti akan melihat operasi ini. Belum agak terjadi dari mata. Mau lihat aku nanti minai. Opsi naik mata mana aku setelah di mana? Aku itu naik bisa kemana? Mata terus rata kemana lihat? Mari berpikir kemana lihat semua. Mari. Nanti itu lagi bisa lari ainalan. Coba awalnya. Mari mata aku kisah mali. Roji nasi me, itu di opsi me, rakobai itu me opsi itu di orinya saya ujung roji nasi me, memang ada roji nasi me nanti mana rakom mau loten mas sulit, boleh apa dekat gerak kami, rakom juga nanti me, rakom juga no nanti me, rakom juga nanti, ini kebetulan demi rakom juga nanti. Aku di rumah. Boleh terang mama ni. Boleh terang mama kamu boleh terang mama sih gerak ini. Acho berikan bersentuh pada ini bersentuh kulit ini. Jira. Zaman orang seni jira doa ke naga bacuro kita ni jira boy cenodor kita ni jira harme kita ajis harme boy harme mana ni sini harme ke na ojeni boy ni sini jira no tiu Armeden boy, akalan nukut diste, rakatnya nukut diste Armeden boy. Kero. Indah kita ni tidak menurut aja, seni dua agas menurut gini. Indah kita ni kero. Polisi Oromia yeroo hundaa opereessuma isaa ajjeesa. Kahaati rakkattee qoraaffaattee guddifte. Kahaati osoo nyaatiin ofii nyaattee guddiste. Kahaati osoo rakkoo beekaa agartee rakkattee guddiste. Yeroo mana qeerroo poolisiin Oromoo qeerroo Oromoo nyaata. Agartee akkamitti harka nyaata. Akkamitti obboleessa nyaata. Akkamitti obboleessa ofii waliin dhalate garaaticha nyaata. Qeerroo falmachuu qabnaa mi waan kenna. Mee poolisiin Oromiyaa sun eessatti naa barbaada? Polisi Oromiyaa sun eessatti keenyaa barbaada? Polisi Oromiyaa sun naa barbaada mee polisi Oromiyaa ka. Ta obboleessa si ajjeesu dhuftanii taa'aa beeka jilbifadha.
yoo dadhabda waan goota meeshaa qabdan san qabadha akka dhiiraa bosona seenaa malee qe'ee keessa gargartanii obboleessa keessan hin ajjeesina harmee teessan hin boochisina harmee teessan hin geddisiisina akka namaa biraa meeshaa qabdan san yoo dandeettan gara diina deebisa yoo dadhabdan fudhadhaatii bosona seenaa qeerroo jirtu amantiin gargar hin baanuumi tokkummaa qabnaami waaqaan gargar hin baanuumi waliif jirraami yaa waliif jirra yoo tokkummaa harkoo qabadaame oromoon tokkoon harkoo qabada oromoon tokko yoo illee gudaan lagaan gandaan oromoon gargar hin bayu amantiin oromoon gargar hin bayu oromoon tokkooni Haraf qalbii kiyya batanii akka sirraati fi yaadanii sirraati sirriin itti bolita sirriin mul'ii solita Amee habilee yeroo biqalee waan inni hojjechuudhaaf dhugaa rabbii isinitti himuudhaaf guyyaa meeqa hojii isaanii hiikanii irratti baay'ee dadhaban.